qabne hundi akka waan asii Kanaadaa kana fuudhee ofii fide akka waan asii argite ispoonsara bitee akkana birrii ofii baase. Hin kolfaani baay'isoo yaara kolfaa ture maaliif bu'aa namni tokko dadhabetti tokko taa'ee tuma wayita dinna sufa anna kolfisiisa bara. So ani kana deebisuuf seenne yaa akkuma hubannoo fi akka namoonni na jaalatan tokko faallaa nu bannee fi ani firoo harkuma kiyyaan akka isaan deeman godhe harkuma kiyyaan wantoota adda addaa wantoota isaan barbaachisu guutee fi namni na gargaare hin jiru namni birrii tokko na erge hin jiru namni argitee ijoollee kana akkas godhi jedhee isiidhaafis birrii tokko erge hin jiru. Kijiba jechuudha wanti miidiyaa kanarra deemu isinis jirti lubbuudha nama alhamdulillah wannoo geetta jirti Torontoo geetta jirti kuloo naaf bilbilaa turte amma maalaa ilaaf garaagarummaa jiru kan quba qabu nuyi kana haasoo biraati bakka isiin jirtu amma hin beekan bakka ispoonsara isiin naqaddee dimantanii amma Torontoo jirti namni kana beeku hin jiru walaakin ta'anii waan bira haasa'aa jiran eessa akka deemte iyyuu hin beekne faatu wayi nuti akkas godhe naam birrii tokko miti hin beekan jireenya isiitu. So ani dhugaa dubbatuuf isii adda baane akka namaatitti dhugaadha. Kan adda baaneef kaa namni jireenya keessatti gaafa wanti adda addaa walii si galchuu didu adda baata. Garuu mootu karaa dippiloomaasiitiin nagaya turree jechuudha. Amata afur erga adda baane amata afurii kana keessatti balaan hin jiru nagaya malee. Amata afurii kana takkaa deemi dalagadhe ari'ee mana dalagaa geessee hin beeku waan isin ajaa'ibu. Guyya tokko dalagatuuf mana hojii deemee hin beeku. Maal rakkatte maal isii barbaachisa maal nyaatta maal uffatta maal dibattaan anarra warra haasa'u kanarra hin turre. Ilmoo kee akkamitti qabattaa ilmoon qananii keessa ture anaaf isii jidduutti bakka deemu hundi giraa gabba'e barbaadalkaa walakkaa dhufa barbaadalkaa walakkaa deema barbaadachi deema barbaadasi deema kan ilmoo kiyya dhiisa. Akkamitti akka godhatee fi maali isinuu argitanii isaa miti kana misi haasofudha jechuudha. Ani kan na ajaa'ibe namni isii tana firoo jechuudha rakkattee jirti jedhee cinaa dhaabadhee jira jedhee ragaa bahu tokko yoo jiraate tokko warri akka nama tapha of mi'eessuuf of ana jibbisiisuuf haasa'aniif baana deebiin tun birrii tokko jireenya ergaa gaafa anaaf isiin adda baanetti an gargaaree jireettee dubbattoo jiraatte ani surree mataan baafadha laayivii kanarratti taa'e isinumaa qeeyxan hamaa kana isin biratti hamaa dhagaa isinumaa arrabsitan fokkataa kana isinumaa waan barbaaddan gootan kanatu akkasiin bareeddee akkasitti isin argitan san jiraachisaa ture jechuudha. Osoo lolli takka uumamin rabshaan takka osoo uumamin osoo guyyaa takka hin beela'in osoo daareen jedhin osoo akkas ta'e hin jedhin dubartii tamii olu jireenyi kenna adduma adda ta'e garuu bakkuma jirtu sanitti akkasiin mataa ol qabattee deemtu gochaa ture. Obboleessuma keessan kan jibbitan kana ture jechuudha. Ana warri jette ani surree mataan isinii baafadhaa jedhe akkanumatti ol qabe laayivii kanarratti. Isinii galee kanaaf yaada gisee tokko wanti maaliif haasa'ee beektanii jiran of isin na ajajjaniif miti gisee tokko gaafa keessa taramee bakka akka nama waan tokko xalaata Yuukireenii fi Raashiyaa kanatti wal adamnutti gisee haasa'amu argaa beektaa gisee baay'ee. Bakka yaani yoo baay'atu immoo nama tokkottis dhugaa fakkaata namootuma si jaalatu kanatti jireenyichi dhugaatti fakkaatu hunda mala beektanii gisee tokko waan akkasiitu jira. Kanaaf gisee tokko haasa'uu dhabuun kiyya na miidheera baay'ee. Maaliif haasa'uu dida beektanii? Namni waan kana gochaa jiru waan ana ta'eef namni jireenya kana isaan jiraachisaa jiruu fi namni argitee responsibility fudhataa jiru ana waan ta'eef maal godhaa haasa'ee maal godhaa ofillee jeeqee isillee jeeqee dheetuma jalaa dha'e. Mee gaayis waa isinitti immoo takkaa firommaan tuni gadi baatee akkana ta'ee jireettee haasofte hin beekti. Ani takkaa isiin tuni akkanaati hamtu akkanaati jedhee haasa'ee beeka. Waan irratti wal dhabneef takka haasa'ee beeka hin beeku isiin haasoftee beekti hin beektu. Garuu hunda warrumaas jirutu laaqa warrumaa jirutu laaqa miidiyaa kanatti ofumaa walumaan dhoftan ofumaa achumaa wal gaafatanii ofumaa walii deebistan. Alaa fi isitu
jireenya keessa ture addaan ba'e moo isin waliin jiraate adda ba'eetu giraasi gabbaa gisee tokko tokko dubbiin duyda sitti gala beekaa is dhuguma taala. Namni waan kana gochaa jiru waan ana ta'eef namni jireenya kana isaan jiraachisaa jiruu fi namni argitee responsibility fudhataa jiru ana waan ta'eef maal godhaa ofillee jeeqee isillee jeeqee dheetuma jalaa dhee mee gaayis waa isinitti immoo takkaa firommaan tuni gadi baatee akkana ta'ee jireettee haasofte hin beekti. Ani takkaa isin tuni akkanaati hamtu akkanaati jedhee haasa'ee beeka waan irratti wal dhabneef takkaa haasa'ee beeka hin beeku isiin haasoftee beekti hin beektu garuu hunda warrumaas jirutu laaqa warrumaas jirutu laaqa miidiyaa makanatti ofumaa wal waan dhoftan ofumaa achi ofumaa wal gaafatanii ofumaa walii deebistan alaa fi isitu jireenya keessa ture addaan ba'e moo isintu waliin jiraate adda ba'eetu giraasi gabbaa gisee tokko tokko dubbiin duyda sitti gala beekaa is dhuguma ta'a laala mee viidiyoo tokko kan isiin himattu natti fida viidiyoo tokko kan isiin himadhe natti fida yookaan immoo kanaaf adda baana jennee kaasaf hin jiru bar ofumaa wal gaafattan ofumaa walii deebistan ani giraana gabba'e dhugaa rabbi isinii gale nuti akkuma nama kamiitu baay'isuu addunyaan guutuu akkuma amantii addunyaa tanaa guutuutti namni tokko tokko hiriyaa wali siqoonni adda baata ilmoo tokko dhaltee miti ilmoo 12 dhaltee ilmoo 15 dhaltee addan baata maali sun qooda rabbii tireedha anaafisiitu beeka anaafisii ta'ee fi naa ta'e wal azabsura namni addunyaa irra osoo jiru nagaan adda deemuun akka jiru waan hubanneef karaa dippiloomaasiitiin ilmoo ta'e akkana goonee guddifne jechuudha. Ilmoo ta'e guddisuu bichaa osoo hin ta'in ilmoon ta'e hireen isii of duraa maal ta'uu qabdii ka jedhurra alhamdulillah rabbil alamin rabbiin jireenya bakkaa tanarraa jijjiiree argite ilmoo xiyyaafis illee lafa nagaa rabbisii keessa jechuudha. Ani lafa nagaa san amma doolaara 10,000 kafaladhe deemuu wallaaletti waan akkasii yaadachiisuu barbaada. Gaafa biyya namaa deemamu waan prosesii adda addaatu jira baay'ee. Prosesii jiru keessaa fakkeenya fudhanna. Keezii hin jira waa barreeffatta yaani gaafa biyya biraa deemtu namni biyya biraa jiru hubatuu dhabuu danda'a namni biyya baqaatee fi Ameerikaa fa'aa jiru hin beeka. Keezii barreeffatta keezii kana gaafa barreeffattu wanta adda addaa mallaqaanis hin naqama namootaan kominikeet gochuu jira kan mallaqallee hin taane waan adda addaa inuma jira. Waan adda addaa kana guutuu gaafa jaarsaaf jaartii taate waliigalteen jidduu jira kana lamaayyoo hin jiraanne akkan taane hin beektan amma hin beektan. Fakkeenyaaf amma mucaan kiyyaa kana biraa deemuun barbaadu osoo jedhe seerri naafis hin eeyyama isiifis hin eeyyama jidduu kanatti direen isillee tiyyallee waan citti turte nuti sadarkaa isii yaaddatanii osoo yaadneetu nuu citte jechuu barbaadetti nuti sadarkaa isaa irra jiru qubaan qabu waan isin haasoftan san irraa addunyaa isin keessa walii mormitan san irraa bilisa addunyaan nu keessa